Harka funii kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus daawwachaa jirtu. Qophii imaltuu Finfinneeti. Imaltuu Finfinnee keenya guyyaa har'aatiin egaa bakka kabajamaa tokko deeggarsinee kan sin daawwachiisnudha kan ta'u. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa daandiiwwan qulqullaa'oo miillaaf akkuma kana saayikiliidhaaf konkolaataadhaaf mijatan baay'ee arguun waan baratamee ta'aa dhufeera. Yeroo kana immoo maaltu jira yoo jettanii kopheen keenya xiqqooshee hanqina qulqullinaa qabaatee jennaan baay'ee nu saaxila daandiin kun waan ta'eef anis egaa irra kan hin saaxilamnee fi kophee koo qulqulleeffadhee akkuma isiniin jedhamu bakki deemnu bakka kabajamaadha waan ta'eef mimmiidhagnee gara sana deemna. Isin hagasti bakki kun eessa ta'uu danda'a kan jedhugaa tilmaamaa turtii keessan wajjin taasifadha. Qophii imaltuu Finfinneeti gara kophee qulqulleeffachuuti. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa bakki sin daawwachiisna imaltuu Finfinnee keenya guyyaa har'aatiin keessa imala jechaa turre akkuma dudduuba kiyyatti argitan kana masaraa mootummaa biyyaalessaati. Masaraan mootummaa biyyaalessaa kun egaa bara mootii Haayile Sillaasee keessa waggoota dheeraan dura kan ijaarame haa ta'u malee yeroo ammaa kana haaromsi bifa addaatiin taasifamee fi baay'ee miidhageetti kan jiru. Dhuguma bara durii ijaarame immoo yeroo ammaa kana ijaarame wanti nama jechisiisu masaraa kana keessatti ni argama. Keessa gallee immoo waliin kan daawwannu kan ta'u. Imaltuu keenyaan bakka jirtan teessanii yaadaan dhufaanii imalaan ammas affeerraa keenyadha. Irra deebiitiin qophii imaltuu Finfinneeti. AMN Plus waliin turtii keessan taasifadhaa isiniin jenna. Keessaa seen. Keessa Mirta. Naguma. Nagaadha. Jirra. Galatasaa. Jirra kunoo. Qe'ee keessan dhufne har'a. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu edda. Egaa gara qe'ee keessanii guyyaa har'aa kana daawwattoota keenya waliin keessa imaluu dhufne. Tole baay'ee bareedaadha. Baga nagaan dhuftan jenna. Akka aadaa keenyaatti masaraa mootummaa akkaataan itti nama simatu dinqiidha. Baga nagaan dhuftan jechuu barbaanna. Akkuma beekamu masaraa mootummaan kun bara 1948 kan dhaabbate. Yagguu sanaa ka'ee haga President Saahilawarq Asturanitti Jaanoyiifis warra kaaniifis iddoo jireenyaa akkasumas immoo lafa siyaasitti gaggeeffamu ture. Garuu haaromsa booddee erga Dr. Abiy gara taayitaatti dhufanii booddee masaroota jiran hunduma isaanii haaromsanii namni lama sadii keessa jiraachuurra uummanni bal'aan akka inni keessa jiraatu haa ta'u jedhanii haaromsatti gashanii kanarraan kan yaadichis kan isaaniiti. Hojii kanas to'achuu keessatti waggaa 3 walakkaa to'atanii har'a akkasin dhuftanii daawwattan kan godhe yaada isaaniiti jechuu kooti. Egaa nunis daawwattoota keenya waliin guyyaa har'aa masaraa mootummaa biyyaalessaa kana keessaa sifachi jenna. Wantootni haaromsi taasifameef maal fakkaatu bifa kamiin tajaajila kennaa jiru kan jedhu yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti banaa ta'ee jira daawwannaaf waan ta'eef nunis waan tokko keessa deemnee daawwanna waan nu simattaniif baay'ee galatoomaa jenna. Konkolaataan ilaaltu, masaricha ni ilaaltu. Qabeenya mootummaas keessa jiru ni ilaaltu kan biyyaatti qabeenyichi kan nama tokko kan nama lamaa miti qabeenya hundumaa ilaaltu magariisa kana ni ilaaltu caakkaasaa faawunteenii kanas hunduma isaan daawwattu. Soora lubbuuti magariisni kuni. Soora. Asanii wajjinitti fuudhuu dandeessu. Imaanaan kennaa jirtu ture. Turtii gaarii. Galatoomaa. Ulfaadhaa. Dallaan kun akka waliigalaatti masaraa kana keessa dallaa kanarratti balbala 10 argitu. Balbala 10 keessa dallaan guutuu dallaa kana keessa balbala 10 argattu. Balbala kurnaffaa balbala tokko jennee gaafa jalqabnu balballi jalqabaa balbala tokkoffaa hin jedhamu kana. Balballi kun balbala keessummaa kabajaa ittiin simatanii. Egaa daawwattoota keenya isinis nu wajjin imaluudhaan ammoo maaltu jira kan jedhu haga xumuraatti nu hordofaadha kan isiniin jennu akka keessummaa kabajaa tokkotti egaa isin daawwattoota kiyya bakka bu'ee kabajaan simatamee jira. Gadi baastanii kan ol lagashitanis dirqama kabajaan simatamuu qabdaa jettaniitudha. Keessa seennu gaa. Keessa seennaa haga keessa seennu ragaalee bu'uura waa'ee masaraa kanaa walii ibsaa.
daawwattoota keenyatti simaa deemnaa jechaadha. Tole. Ragaaleen bu'uuraa masaraa kana masaraan kun akka hundeeffamu kan sababa ta'e mootii Haile Sillaaseen yeroo waggaa mootummaa waggaa 25ffaa isaanii ayyaana waggaa 25ffaa isaanii kabajachuudhaaf gaafa yaadamu lafa keessummaa itti simatan keessummaa waggaa 25ffaa mootummaa isaaniitti irratti keessummaa dhufu lafa itti simatan akka barbaachisu waan itti amanamee fi lafa keessummaa itti simannu sana asitti ijaaruu qabna waan jedhu yaada sanirra murteerra waan gahamee fi bara 1941 akka Itoophiyaatti dhagaa bu'uuraa kaayanii masaraa kana ijaaruudhaaf yeroo kana isa 6 kiiloo jennu amma yuunivarsiitii ta'e yeroo sanitti Gannata Lu'ul jedhamee beekamu Gannata Lu'ul beeta mangistii jedhamu achi turanii achi asitti keessummaa simachuudhaaf dhagaa bu'uuraa dhufanii kaanii bara amma jenne 1941 irraa jalqabee hanga 1948 ijaarsi isaa geggeeffame bara 1948 onkololeessa 23 bara 1948 waggaa 25ffaan isaanii guyyaa sanarra dhufa. Waggoota torba guutuu masaraan kun ijaaramaa ture. Ayyaana waggaa 25ffaa mootii Haile Sillaasee sababeeffachuudhaan mootiin Haile Sillaaseen mootummaa guutuu kan fudhatan onkololeessa 23 bara 1923 ture. Achirraa yoo dhufnu bara 1948 ta'a. Guyyaan isaas onkololeessuma 23 irra ta'a. Guyyaan kun dur akka ayyaana waggaadhaan kabajamutti seeraan labsamee kabajamaa ture jechaadha. Haga yoomiitti kun akka kanatti ani itti fufee hanga fulbaana 2 1967. Masaraan inni tokkoffaan kun inni guddichi kuni kutaalee 170 akka qabudha odeeffannoon jiru mee agam dhugaadha. Masaraan balbala yookiin kutaalee tajaajilaaf oolanii 170 qabaa akkuma jedhame dhugaadha. Amma kan imalaa jirru karaa balbala tokkoffaa akkuma balballi dallaadhaan tokkoffaatiin galamu keessummaan yeroo simatamu balbala tokkoffaa kan sadarkaa keessummaa simannuu sanarratti hundaa'ee tokko lammata immoo sadarkaa biitti keenya biyya keessummaan irraa dhufe sanaa wajjin qabduu fi sadarkaa dippiloomaasiin keenya biyya sanii wajji irra jiru irratti hundaa'ee simannaan garagaraa yeroo garagaraatti erga masaraan kun ijaaramee irraa jalqabee itti geggeeffamaa turee jira. Akkuma duratti isinii kaase jalqabumaayyuu masaraan kun kan tajaajilaaf qophaa'ee keessummaa kabaja ayyaanaati irratti argaman simannaadhaaf ture. Akkuma sana bara 1948tti keessummaan jalqabaa asitti simatamee pirezidaantii itti aanaa biyya Ameerikaa Nixon kan jedhamudha jalqaba gaafa. Balbalu masarraa kun as bira siidaa wayinii jira. Jireenyuma hawaasa naannoo keenyaa wajjin biyya keenya siidaa kanarratti kan argitanii gurbaan ulullee harkaa qaba. Isa jala immoo hoolaatu jira. Tikseedha. Ulullee afuufaa tikseedha. Hoolaan immoo itti hirkatee jira. Akka ulullee sanaan bashannanuu wayii fakkaata. Hoolichumtuu itti hirkate. Amma kuni maal inni kun immoo maal jechaadha? Yooma masaraa ijaarrannus safuuf duudhaa biyya keenya aadaa biyya keenya jiddu galeessa godhannee wal bashannansiisaa har'atti immoo hambaa ta'eera gaafa sanitti garuu aadaa hawaasni keenya keessa jiru keessummaa asitti simannu sanaa fi gammachiifnee simannaa hiika jedhu qaba ululleedhaan kara kanatti immoo allaaltan tiiksuudha ulema qabatee tiiksa inni immoo bira ciiseera. Egaa hoolan yeroo baay'ee nageenyummaadhaan bakka buuti. Egaa akkuma amantiittis bakka garagaraatti hiika qaba. Garuu gurbaan asirratti ilaallu ulee qabatee nama loon tiksu fakkaateeti. Kana ga'oo jennu masaraanii
eegumsa qabaadha. Hiika mataa isaa Hambaaleetii fi eegumsa ammayyaadhaan han eegamu akka jirutti ta'ee akkuma aadattis nutis eegumsa ni qabna, waa eeguus ni beekna. Warra biyya alaatii dhufuufis keessummaa kabajaadhaan simannu saniifis safuuf duudhaan keenya akkana akkatti uffataniiti akkatti waa tiksu akkatti waa eegu. Kanaaf iyyuu egaa jiruuf jireenya hawaasa naannoo keenya yeroo sanas yeroo ammaas ni ibsa. Kan jiddu galeessa godhate isa jiruuf jireenya hawaasa keenya jiddu galeessa godhachuu isaa immoo aadaa ijaarsa manaallee kan wal simsiifamedha as keessatti. Fakkeenya gama kanatti kan argitan kuni durii mana citaa jedhamee beekama. Guyyaa boqonnaati achitti guyyaa ofiisii keessa hin turre yookiin waajjira biiroo keessa hin turre achi taa'aniiti yoo laaltan argitan ta'e kallattii hundumaayyuu agarsiisti. Achiisas agarsiisti, achiinis garasiisin agarsiisti, garasiisin agarsiisti. Almost kallattii afur argisiisti. Achi keessa namni ta'a. Haalli ijaarsa ishee mana citaati. Dur immoo citamatu gubbaa ture. Citaa turre hin jiru malee ammayyuu. Ammayyuu citaa turre hin jirre ammallee manuma citaa jedhameeti waamama. Kanaafi gaafuma jalqabaayyuu sadarkaa addunyaatti international level an jennu jecha. Gaafuma sanuu sadarkaa sanatti hawaasa dila addunyaa bifa galeessa bifa hirmaachiseeni Edward nama jedhamu lammii warra Switzerland isatu mo'ate asirratti. Architecture isaa hojjechiisuudhaaf jechaadha. Amma gara kutaa akkuma duratti jennee kutaa jalqabaa balbala tokkoffaadhaanii imalaa jirra. Iddoon kun seenaa addaa inni qabu. Bakki kun jechuudha galumsi kun. Iddumti bakka seensaa kuni inni jalqabaa durii minxaafa diimaadhaatu asirratti afama. Keessummaa kabaja. Keessummaa kabajaadhaafi har'aaf dhiifama nuuf olchaa isiniif hin hafne. Garuu maalinni isa caalu sitti agarsiisu waan deemnuufi akka seenaatti dhaloonni akka baru sibiilli asitti argitan kuni minxaafiin ittiin lafatti gadi qabsiifamudha gama lamaaniin mul'atu. Wanti kun irraa kan tolfame marbil jedhu dhagaan kun biyya Xaaliyaaniitii dhufee isuma durii akka fakkaatutti bifa hambaa waan ta'eef inni durii irraa ka'ee kun bifa haaraadhaan irratti kan haaromsamedha. Iddoon tun immoo wanti addaa kan isheen qabdu bara fulbaana 2 bara 1967 yeroo mootichi aangorraa bu'u konkolaataa xiqqoo Volkswagen jedhamtuuni bakka kanatti asii fuudhamanii kara yeroo itti tursiisanii deemanii jechaadha. Masaraa kanatti asittis keessumaa simachaa turanii asumatti isaan gurraa bu'anii seenaan isaa bakkee kanarratti adda han jennu kana sanirraaf immoo keessumaa yeroo simatan balbala kanaan nama akkasitti lafoo as gaheef akkasitti simatu. Garuu immoo yoo keessummaan konkolaataadhaan dhufe balbalti kun lamaanuu yeroo masanuu automaatikidha. Ofiisaa banama. Asiillee ofiin banama. Kunis daandiin konkolaataaf mijataadha. Asiinis konkolaataan mijataadha. Ufumaaf banama. Erga konkolaataan bira darbees ufumaaf cufama. Kutaan amma seennee keessa jirru kuni inni jalqabaa lafa Grand Salon jedhan akka Ingiliffaatti lafa keessummaa jalqaba itti simatan. Asitti keessummaan kabajaa qaamota nageenya isaanii eeguudhaaf duukaa socho'an wajji dhufu yeroo baay'ee. Security warra nageenya isaanii tiksuudhaaf wajjin dhufu wajji dhufu. Bakka kanatti osoo karaa biiroo mootichaatti hin imaliin erga mooticha boodas immoo osoo gara biiroo pirezidaantota keenyaa hamma kutaa kana keessatti booda wajjin asii achi daawwannaa hamma 2014 akka Itoophiyaatti tajaajilaa kan turedha. Biiroon kuni amma kan itti imalaa jirru kutaa dur tajaajila akka biirootti bara masaraan kun akka masaraatti ijaarramee tajaajila kennuu jalqabeerraa akka biirootti kan fayyadaa ture kan amma fuullee keenyatti mul'atu kutaa akka biirootti tajaajilaa ture kan yeroo mootichaarraa jalqabee hanga bara 2014tti kana gaafa jennu bara 1948 qabee hamma 2014tti
as keessatti akka biirootti kan tajaajilaa ture warri itti fayyadamaa turan yookiin sirnaanis sirna sadi tajaajileera. Sirna sadi masaraan kun sirna sadi tajaajileera. Sirni duraa sirna fiidaalaati. Sirni itti aanee ture sirna dargee yookiin sirna sooshaalizimiiti. Sirni sadaffaadha kan masaraa kanatti fayyadamaa ture sirna federaalizimii yookiin kan Ihaadegii jechaadha. Fiidaalizimii irraa kaasee aga federaalizimiitti. Aga federaalizimiitti tajaajila kennaa kan turedha jechaadha. Sirna sadii yoo xiqqaate amma immoo sirna egaa akka badhaadhinaatti sirna arfaffaadha jechuu dandeenya. Federaalizimii keessa ta'ee akka paartiitti immoo badhaadhina ammas tajaajilaa akka jirudha. Amma kutaan jalqabaa kan itti seenne kuni kutaa dur yeroo sirna mootii kutaa sinimaa jedhama. Sinimaa ruum jedhu. Iddoon suni mootichaa fi haati warraa isaanii bakka sanarra taa'anii achi gubbaarra achi gamanatti achi gubbaarra LCD ture kan sinimaan gidaara irratti mul'isu. Achitti ilaalama ture bakka kana achirratti ilaalama achitti ilaalama ture kutaa kana keessatti agarsiisi muuziqaadhaas gaggeeffamaa ture yeroo sanatti keessattuu kabaja ayyaana waggaa 80ffaa mootii Haile Sillaaseetii irratti sirboota yeroo sana asitti sirbaman artistoota sirboota sana sirban tarreen isaanii asitti agarsiisaaf dhiyaateera. Sirba fakkeenyaaf kan akka Xilawuun Gassasee, Zambabaa Maarineesh jedhu sirboota kanaa fi kana fakkaatan warri Finfinnee immoo kanarratti na caalaa baay'ee beeku. Sirboonni akka Awurooppaatti bara 1972 akka keenyatti 1964 sirbamaa turani kam kami kan jedhu asitti agarsiisa kana gubbaadhaatti dhiyaatanii jiru. Achi ilaaluu dandeenya. Godambaa akka Itoophiyaatti hamma ammaatti banaman wal bira qabnee yoo ilaalle hambaadhaan hamma masaraa kana gitu hin jiru. Godambaa masaraa kana kan gitu hin jiru. Iddoon kuni bakka nyaataatti nyaatamudha. Iddoon kuni lafa agarsiisa meeshaa kutaa affeerrii kabajaa itti godhamurraa meeshaa dhufan garuu immoo akka nama kutaa sanitti itti keessummaa haa jirruutti kan ta'edha jechaadha. Meeshaan kun bara mootii Haile Sillaasee meeshaa kanatti fayyadamu ture. Duri kuni sarviis eeriyaa jedhameeti beekama. Naannoo keessummaa bakka itti simatan sanitti wanti dhiyaatu asitti qophaa'aa jechaadha. Teessumni sun kan mootii ture? Teessumni kuni amma akkuma asitti ilaalaa jirru kuni kan keessummaa kabajaa affeerrii keessummaa kabajaatiif meeshaa dhiyaatanidha. Meeshaaleen kun kan birrirraa tolfame. Hundi isaanii fal'aannis, billaanis, shuukkaanis warra birrirraa tolfame gar tokkeedhaan immoo bircuqqoon ittiin dhugan achi gubbaatti argitan ta'e asxaa qabdi. Maal asxaan? Gararraa isheet irratti immoo waan warqirraa tolfame qabdi. Namootni yeroo sana bakki teessuma kanatti ta'uu baatu iyyuu teessuma kana irratti irbaatas haa ta'u laaqanas haa ta'u affeeramanii. Keessummoonni suni sirboota sana filachuu danda'u turani? Keessummoonni egaa amma gosti sirboota asirratti dhiyaate kuni akka meenuutti dhiyaate. Abbaan sirba sana wallisu wallisaan sirba sana irratti ga'umsa qabu as jira. Ebaluu barbaannaa jedhuun sirba ebaluuti barbaannaa jedhuun. Sirba san ka'eeti kutaa kanatti wallisa. Kutaa kana keessatti sirbaa fi ture. Kuni kan duratti gaafattan keessummaa xalayaa isaanii muudamaa fidatanii ambaasaaddar reception room jennetti kutaa simannaa ambaasaadarootaatiitti kan itti simatan teessoo kana hamma yoomitti hamma 2014tti yeroon mooticharraa jalqabee hanga 2014tti yeroo sirna mootiillee itti simatamaa ture. Yeroo immoo sirna federaalaa pirezidaantii Nagaasoo irraa qabee haga Sahaalawarqitti teessoo kanaan simatamaa ture. Xarapheezaan kunis isuma yeroo sana itti simatamaa ture. Amma hambaa ta'ee asitti dhalootaaf hambaa ta'ee akka darbu agarsiisaaf dhiyaate jechaadha. Isatti aansee kan laallu asitti kennaa addaa Jimmaa Abbaa Jifaariirra
Abbaa Jifaarirraa Jimmarraa muka tokkorraa han tolfame biiroo mootichaa keessa kan ture amma nuti agarsiisaaf kan garana finne xarapheezaadhaa fi teessoo bifa simbiraatiin tolfame kana muka tokkocharraa han tolfamedha. Warri kuni haala kanaanii uumee dhala namaa uumee uummata biyya keenyaa keessatti fakkaatu. Akkasumaan bobbocamee kan keessaa babbeedha. Akkasumatti mukuma tokkorraa walni walitti dabalame hin jiru. Boca mataasaa qabsiisanii kan jalaas muka tokko kan gubbaas muka tokko. Mukuma lama jechuu dandeessa asii achi wanti ilaaltu kun. Asii qabee agaachitti wanni walitti maxxansan hin jiru. Jimmii warra bunaati. Jimmii biyya Kennaan isaanis bunuma wajjin wal qabata. Tokko biyya bunaati, lammata immoo biyya mukarraa boca adda addaa hojjetuudhaan beekamu. Kutaa kanatti immoo kutaa kana keessaa bakka kanarratti kan ilaallu Crown Council Meeting Table jedha. Warra gorsitoota sirna mootii gonfoo gorsitoonni isaanii yeroo sanaatti ture teessoo asitti argitan kana. Teessoo 10 teessoo wal caala. Yeroo sirna saniitti gaa fiidaala jenneerra sirni isaa sirna fiidaala keessatti haraarkiitu jira yookiin wal irra social classii jira wal irra jira jechaadha. Achi keessatti tokko kan nugusaati tokko mootu kan abuun abbaa amantii jechaadha. Kan saniin alaa immoo kan haadha warraa mootichaati. Kan haadha warraa mootichaa giiftii dure itti geemanan jedhan isaan. Haadha warraa isaanii. Haadha warraa isaanii. Amma kanarratti filamuunis aangorraa buufamuunis sirna fiidaalaa keessatti kanarratti raawwataa jechaadha. Asumatti jalqabe asumatti xumurama seenaan. Asumatti kanumaanii warruma kanatu murteessaa warruma kanatti aangoo olaanaatti si baasa warruma kanatu sirraa buusaa jechaadha. Sadarkaa biyyaatti. Wirtuu sirnoota garaagaraa ture masaraan kun akkuma jechaa turre kan asitti argitan kun leenca mallattoo leencaa yookiin asxaa akka asxaatti leencaan kan beekamu sirna fiidaalii kan yeroo sirna mootichaati kan itti aansinee ilaallu immoo sirna dargii keessa meeshaa masaraa kanatti itti fayyadamaa turan fakkeenyaaf kan asitti argitan kun burcuqqoo dhugaatii adda addaa ittiin fayyadamaa turanidha. Asitti kan mul'atu madoosha fi haamtuudha. Sooshaalizimiidha jechuudha. የኢትዮጵያ እድገት የአብዮታዊት ዋስትና ነው ጀዳ ማል ጀቻራ ስርነ ሶሻሊዝሚ ኬሰቲ ጉዲነ ብያቲፍ አከቲ ሞቶን ኢሳኒ ዮኪን kallattiin fuulleffannaa isaanii guddina biyyaallee yoo ta'e galma gahiinsa isaatii fi sirni nuti gaggeessinu bu'uura murteessaadha waan jechuuti. Asitti immoo kan arginu kan yeroo sirna federaalaa amma ammaattuu itti fayyadamaa jirru kan asxaa yookiin baandiraa biyya keenyaa gubbaarra jiru faajjii biyyaa gubbaa kan jiru mallattoo urjii kan duubni isaa immoo cuquliisa ta'e kan ammatti fal'aana irratti isuma burcuqqoo bishaanti dhuganii irratti isuma kan dhugaatii adda addaatiif itti fayyadaman irratti kan jiru mallattoo kanaa jechaadha. Egaa daawwattoota keenya achi bukkee akka achi biraatii eegallee lammaffaa irra kan jiru kun sadan isaanii sirnoota garaagaraa sadiidha kan isaan bakka bu'anii. Akkuma obbo Hasan nutti argisiisaatii iyyuu jiran jechuudha. Jalqaba irratti sirna fiiwudaalizimiidha. Asxaa isaa wajjin jechuudha. Inni itti aanu immoo sirna sooshaalizimiidha. Asxaa isaa wajjin mallattoo bakka bu'u wajjin jechuudha. Inni kun immoo federaalizimiidha. Kan egaa fuullee keessaan ilaaluuf akka danda'amutti asxaa isaan irratti maxxansamanii jiran suni sirnoota kana sadan bakka bu'u. Akkuma duratti isiniin jedhe yeroodhaan immoo yoo laalle hambaaleen kutaa kana jiranii yeroo mootii Teediroos irraa qabee hanga muummicha ministeera Mallas Zeenaawiitti hambaalee kennamanidha. Atsee Teediroos irraa eegalee hanga muummicha ministeera Mallas Zeenaawiitti hambaalee jiranidha kan kutaa kana jiran. Kutaa kana kan adda taasisu
hambaalee jiran baay'ee isaanii daawwanneerra dippiloomaatota irraa kan kennaman jiru mootota irraa kan kennaman jiru kutaa kana garuu kan adda taasisu ilmaan biyyaa irraa warra kennaman garri caalu muraasni isaanii soo kan lammiilee biyya alaa irraa kennamees lammiilee biyya alaa kan magaalaa Finfinnee maandheeffatanirraa kan kennamantu jira malee akka duratti sadarkaa biyyaatti biyya biraarraa kan kennaman as keessatti muraasa. Keenyaa fi asitti kan agarru kuni chaappaa mootii Teediroos. Maqdaalarraa waraana Ingiliziitiin fudhatame achi gara biyya keenyaatti deebifamedha. Mootittii Ingilizii Queen Elizabeth lammaffaan bara 1964 akka Itoophiyaatti deebiftee kan gara biyyaatti akka deebi'u yeroo sanatti qaamni yeroo sana biyya hoogganu mootii Haile Sillaaseen marii waliin gaggeessaniin akkuma kana immoo isiinis yeroo daawwattu hambaan kun keessanii waan jedhu amananii kana keessa fakkeenya tokko kan meeshaa kana lamaanii gonfoon kunis kan yeroo sana deebi'eedha kunis akkuma sana kan Maqdalaarraa fudhatamee deebi'eedha jechaadha. Kutaan hambaan kutaa kana keessatti agarru hedduun isaanii gariin isaaniiyyuu maqaa nama itti fayyadamee qaba. Mii kan jedhamu Minilik agarsiisa. Qahaas kan jedhu immoo Qadaamee Haile Sillaasee kan jedhu agarsiisa. Eeme kan jedhu immoo Eteggee Manan kan jedhu agarsiisa. Inni immoo Zawdituu kan jedhu kan Zeddiidhaan achi keessa jiru jira. Fal'aannii fi shukaan waan adda addaa billaan jira. Warri kuni maqaa nama itti fayyadamee qaba. Gariin isaanii immoo maqaa nama kennaa kana kennee kan qabu jira. Eessa yoo deeman iyyuu maal akka isaan ta'an beekamaa? Eenyu akka kennees isuma gubbaatti barraa'ee jira. Fakkeenyaaf hambaalee jiran kana keessa hambaa dippiloomaatota magaalaa Finfinnee maandheeffatanirraa kenname. Kuni fakkeenyaaf hambaan kuni dippiloomaatota magaalaa Finfinnee maandheeffatan keessaa kan kennamedha. Bara kamii waggaa 80ffaa isaaniitti bara 1964 jecha akka Itoophiyaatti. Akka Awurooppaatti immoo 1972. Kuni warra Indiitirraa kan kennamedha. Kuni immoo ajajaan kan tolfamedha. Gartokkeen isaanii immoo kan naannoo Gondar bulchiinsa yeroo sanatti Gondar Bagee Midir jedhanii Bagee Midir Sameen jedha. Achirraa kan tolfame wanti kuni shaamaa as gubbaatti ibsu maqras jedhama Amaariffaani. Kunniin meeshaa duratti achitti ilaalleerraa wanni adda godhu meeshaan kun garri caalu oriijinaala warqiidha jechaadha. Meeshaan kun immoo bifa addaatiin magaalaa Finfinneetii fi seenaa Itoophiyaa wajjin kan wal qabatudha. Kuni siidaa wareegamtoota magaalaa Finfinnee kan naannoo kiloo 4tti argamu fuulleetti kan jirudha. Birrii fi warqii irraa tolfame li'ilti shaashi warqii Yilmaa nama jedhamtutu mootii Haile Sillaaseedhaa fi bara mootoma isaanii waggaa 25ffaa. Kana jechuun bara 1948 kennameef jechaadha. Yeroo masaraan kun hojii eegale. Yeroo masaraan kun hojii eegale waggaa 25ffaan isaanii yeroo sana waan ta'eef masarichi san hojjetame yeroo sana waan ta'eef kuni meeshaa dhadhaadhaaf dammaaf aannaniif bunaaf akkasumatti immoo biqiltuu waan adda addaa fruits waan jedhamu kana kan ittiin kuduraa fi muduraa ittiin fayyadamanii meeshaa tokkocha kuni dheerinni amma kanaan qabu gizee tokkotti waa sadiitti irratti tajaajilamu. Biyya keenya heera hamma ammaatti 4 kan bakka kanatti agarsiisaaf dhiyeessine heerri jalqabaa kan bara 1923 yeroo mootii Haile Sillaasee mootummaatti dhufu heera jalqabaa kan jedhamu kana isa guddicha kana heerri lammataa heera bara waggaa 25 booda bara 1948 fooyya'ee yeroo mootii Haile Sillaasee hojiirra kan ture jechaadha. Inni sadaffaa irratti ilaallu heera bara 1980 kan yeroo sirna dargii kan turedha. Asitti itti aansinee kan laallu immoo heera bara 1987 seera yookiin heera federaalaa jechuudha. Akkuma duratti kaafne masaraa kanatti sirnoota sadiitu tajaajilee jira. Sirnoonni sadanuyyuu akkuma kana heera isaaniis qabu ture. Asitti kan laallu suuraan kuni suuraa mootii Iyyaasuudha. Inni bira jiran immoo mataa isaa qabatanii jiran kun abbaa isaaniiti. Nugus Mikaa'el mootii Walloo kan turani. Asitti kan laaltan kun immoo
suuraa mooticha Haayila Sillaaseedhaatii fi warra isaanii Etigee Mananii jechaadha. Haadha warraa isaanii Etigee Mananii. Suuraan asitti ilaallu immoo suuraa mootii Haayila Sillaasee yeroo waggaa 14 dargaggeessa waggaa 14 ta'anii kan suuraa ka'ame naannaa isaarratti fireemiin tolfame kun bunaa fi fireemii warqii irraa tolfame lammiilee biyya Armeeniyaaniitu waan kana akkasitti miidhagsee bifa kennaatiin isaanii kenne jechaadha. Biyyi keenya yeroo masanayyuu bunaan hin beekamti. Bunaan beekamti. Asitti immoo kan laallu kaartaa biyya keenya kan warqii fi birrii irraa tolfame bifa addaatiin kan kennaa yaadannoodhaaf mootii Haayila Sillaaseedhaaf kan kennameedha. Kun immoo pirezidaantii Mangistuu Hayilamaariyaamiif warra baaburaa midir baabur warra jedhan isaanirraa kan kenname Dirree Dhawaatti tolfame bara 1973 kan kennameedha. Kun immoo kutaa biyyaalessaa kan yeroo sadii kutaalee bulchiinsaa dhiifama magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa biyyaalessaa kan yeroo sanaa 14 kan asirratti agarsiisu. As keessatti wanti addaa kaartaa amma argine kana sadan irratti wanni agarru yeroo sanitti Itoophiyaan hulaa galaanaa akka qabdu daangaa galaana diimaatiin akka wal qunnamtu. Eertiraa wajjinis kaartaan isaa Eertiraa wajjin tokko asiin immoo access to sea waan jedhamu kan hulaa galaanaa akka qabdu kan asirratti mul'isuudha. Kuni Hararii kan kennameedha. Bakka kana irratti an argitu bifa urjiitiin kan hojjetan kuni naannoo bulchiinsa Harar ka yeroo sana nu biraa baate urjii taatee biyyaaf urjii taatee addunyaaf urjii taatee mallattoo jedhu hiika akkasiiti qaba. Mootii Haayila Sillaaseedhaaf bifa kanaani kennaa akkasiiti kennanii kanas keessatti amma daawwattan kun immoo kutaa kana keessatti kan mul'atu meeshaalee bara 1923 yeroo mootii Haayila Sillaaseedhaa gara aangootti dhufanii meeshaa itti fayyadamanidha. Anasirratti argitan kun dibaabeen kun warqii irraa tolfame, kaabbaan sun kan warqii irraa tolfame, gonfoon suni kan warqii irraa tolfame akkasumas immoo meerkurii irraa almaaz waan jennurraa kan tolfamedha. Kun immoo kitaaba qulqulluu kan yeroo sana kakuu kan ittiin raawwatan kan uffannaan isaa warqiidhaa kan ture kan kakuu ittiin raawwatan. Kennaan kun kan addaa kan godhu kan kaartaa Afrikaatiin tolfame kuni biyya yeroo sanitti bulchiinsa Eertiraatirraa kan kennamedha. Bulchiinsa Eertiraatirraa kan kennamedha. Kun immoo bulchiinsa yeroo sanaa Affaar irraa kan kennamedha. Asitti immoo kan laallu bulchiinsa yeroo sanii Xaqilaa Giziyaat jedhama. Yeroo sanatti Walloo irraa kan kennamedha. Tokko waan yeroo sanatti kutaa bulchiinsaa san keessatti oomishamu maaliin beekamu waan jedhu hunduma bifa suuraatiin bifa kanaan kaartaa kanarratti miidhagsanii mootichaaf bara dhaloota waggaa 80 isaaniitiif kan kennanidha. Kuni sa'aatii duratti achitti kaasaa turre biyya Faransaayirraa kan isaanii kennamedha. Kan achi gubbaatti argitan sun immoo birrirraa kan tolfamedha. Facaatii daandilee biyya Itoophiyaa keessatti yeroo sana maal fakkaata kan jedhu waliin gahinsa daandii waliin gahinsa daandii sadarkaa biyyaatti maal fakkaata kan jedhu bifa kaartaa Itoophiyaatiin alaabaa Itoophiyaatiin halluu alaabaa Itoophiyaatiin miidhagsanii Itoophiyaa mangarsiraa jedhan yeroo sanatti abbaa taayitaa daandii Itoophiyaatiin kan kennameefidha. Kun immoo wanti addaa yeroo bara dhaloota waggaa 80 isaaniitiif kan kennamedha. Kuni yeroo daa'imaa maal akka fakkaatan yeroo ga'eessa waggaa 80 maal akka fakkaatan suuraadhaan wal bira dorgomsiisanii akkuma kana immoo ganda itti dhalatan Harargeetti dhalatanii Harargee keessaa immoo Ejersa Goorootti akka dhalatan Ejersichumaas immoo suuraa kaasanii warqiidhaan bifa saniin tolchanii mana warqiidhaan bifa kanaan miidhagsanii aadaa ijaarsa manaallee haala kanaan faayanii kennaa waggaa 80ffaa isaaniitti irratti kan kennameefidha. Kun warqii irraa tolfame gaachana naannoo Shireetii kennameefi kuni humna ittisa biyya yaagara makalaakaa irraa kan yeroo sanatti kenname waggaa 80ffaa irratti caaseeffama waraana biyya kan ittiin ibsamu hundi isaa maaraga kan jedhamu sun hundi isaa asirra jira. Kafaa Xaqilaa Gizaatedhaan yeroo sanatti
bulchiinsa kafaa bulchiinsa waliigalaa kafaarraa kan kennameedha. Kuni yeroo sirna mootummaa gaggeessan meeshaalee namaa kennamanidha. Hundi isaanii jahan isaaniitu. Asitti meedaaliyaan nishaaniin biyyi keenya sadarkaa biyyaatti nama waan gaarii biyyaa oole nama waan gaarii biyyaa hojjete kan kennamaa turanii warra kanaa jechaadha. Sadarkaan isaa adda addaa warri kana gama kanatti jiranii kan yeroo dargii kennamaa turanii hanga kana dabalatutti. Mukeenni seenaa qaban akkuma kana masaraa kana keessatti dippiloomaatota biyya alaatiin dhaabaman hedduun isaanii akka jiran odeeffannoo qabna. Mee isaaniin biyya keenya keessatti qofaa kan argaman jiru jedhama dhugumadha? Eeyyeen amma mukkeen akka paarkii masaraa keessatti argaman fakkeenyaa fi mukkeen hedduun kan namaan dhaabbatanidha. Fakkeenya asitti kan agarru kanneen keessaa kun hindheessa jedhama. Hindheessa biyya keessatti. Kun hindheessa biyya keessatti warri naannaa kanatti agarru akkasitti tartiibaan akkatti dhaabbaman kuni warra kaayyoodhaan hooggantoonni biyya keenyaa yeroo gara garaatti dhaabanidha. Kuni kanuma yeroo mootichaatti dhaabbateedha. Warri isaanitti aananii jiran hedduun isaanii immoo kan gariini kan bara 1999 Itoophiyaan miiliiniyem yeroo jedhamu sanatti dhaabbatan jiru. Kan muummichi Mallas Zeenaawiin dhaabee jira. Kan pirezidaanti Girmaa Waldagorgis dhaaban jira. Kan pirezidaanti Dr. Mulaatu Tashoomee dhaaban jira. Warri kan yeroo Dr. Mulaatu Tashoomee dhaabbate sadarkaa kanatti gurguddatee hagana hin geenye warri asitti agarru hedduun isaanii warra keessummaa isaan faana yeroo gara garaa masaraa kana keessatti keessummeeffaman mootota fi pirezidaantii Itoophiyaa wajjin muummicha ministeeraa wajjin asitti keessummeeffamaniin yeroo ispeeshaalii biqiltuun dhaabbamutti warra dhufanii dhaabbamanidha. Gariin isaanii yeroo dhihoo yeroo amma haguma Green Legacy waan jennu kuni ashaaraa magariisaa jalqabaman warri dhaabbamanis jiru. Naannaa kanaa miti gara gadii sanarra kan dhaabbaman jiru. Fakkeenyaaf duratti akkuma isinii kaase hindheessi jira, birbirsi jira akkuma asitti argitan kuni kan jiddoodha birbirsaa. Kan isatti aanee jiru odaadha. Keenas keessaati immoo lammiilee biyya alaadhaan dippiloomaatota biyya alaadhaan dhaabaman warri kam? Mukkeen lammii biyya alaati biyya alaarraa dhufanii innumtu mukichumtuu bifa kennaatiin han dhufe. Kennaadhaanis? Biyya Ameerikiitirraa dhufe siidaadhaan achitti irratti barreeffameera. Siidaa irratti barreeffameetu jira. Kaalifoorniyaa irraa han dhufe muka biyya Kaalifoorniyaa irraa dhufe bara 1964 kan biyya kanatti dhufee dhaabbate kan amma ammayyuu jiru. Sadarkaa addaatti yeroo ta'e akka guguu ta'e amma deebi'ee bifa addaatiin dagaage dheerinaan addunyaarraa iyyuu tokkoffaadha jedhama muunnis. Pilaaniin dabalataa isa dur ture irratti kan hojjetamedha. Yoo akkatti ilaaltan akka inni itti argitan kanatti ifaadhaan gamaa gamanaan miidhagee keessattuu paarkii kana keessatti galgala haala gaariidhaan daawwannaadhaaf galgala bifa addaatiin miidhaginni isaa akka jiru akka mul'atu daawwattoonni keenyas nutis amma argaa jirru kana paarkii kana keessatti durii naannaa kana qamalee jira. Ammallee qamalee jira. Bineensi bosonaa jira. Bineensi bosonaa akka qamalee jira. Weenniitu jira. Qocaan jira. Leenci jira.
qeerransi jira. Kan ammuma gararraatti ilaaluu dandeenyu garuu immoo waan dhiyeef yeroo baay'ee karaa mana isaaniitti godatti galu warri baay'een yeroo warri guyyaa dhufe haala gaariin lafa keessattuu naannoo sa'a 3-4 namni daawwannaadhaaf argame warroota nama maqaa dha'u kan hundumaa arguu danda'a. Qocaan keessattuu magariisuu kana keessa akka gaariitti garaagarana naanna'anii kan daawwachuu hin danda'anidha. Inni biraa as keessatti wanti addaa tokko allaattiin adda addaas jiru kan akka harraageessa bifa adda addaa kan masaraa keessatti bifa addaan masaraa keessa qofaa jira jechuu baannuyyuu akkuma magaalaa Finfinneetti handhuura magaalaa keessatti waan argamuuf iddoon kun lafa wanti isaan jeequ tokkoyyuu hin jirre waan ta'eef haala gaariin paarkii kana keessatti kan ammumaa'u kan jiranidha. Dur naannaa kana osoo bifa kanaan hin misoomin dura baay'ee hurufa ilaaluufuyyuu hin mijanne ture. Hamma waraabessa guyyaadhaan as keessaa baasutti jeedala hamma asii baasutti yeroo itti geenyetu ture. Haagalu amma gaa wanumtu hundi fooyya'ee bifa kanaan misoomee daawwannaadhaaf ummataaf ifa kan ta'edha. Konkolaataa qofaa masaa konkolaataa baay'ee fakkaatu argaa jira. Kuni konkolaatota qabnu keessaa sababii iddoon isaa xiqqoo gubbaa kanatti akkuma argitanii jalli isaas bal'inni isaa ol ka'iinsi isaas mijataa waan hin taaneef lafa agarsiisa konkolaataa biroo itti agarsiifne hin mijanne guddina isaarraa ka'eeti adabbiidha inni adabame inni asitti akka argisiifamu. Garuu immoo konkolaataan kun wanni adda godhu ajajaan an tolfamedha. Awuraarisii jedha. Maqaa isaarraa illee yookaan awuraaris jedha. Gosa bineensaa gaafa tokkocha qabu jecha raayinoosarseedha warri Ingiliffaani. Isuma fakkaata asirratti kan laaltan kuni konkolaatichuma wajji yeroo mootichaa han hojjetamedha. Keessoon isaa biiroo qaba. Konkolaataan kun. Konkolaataan kun. Mana fincaanii qaba. Siree qaba tajaajila siree. Shelfii qaba lafa waan deemmattuun tajaajilaaf barbaachisu keessa kaawwattu xarapheezaa osoo deemtu ittiin hojjettu teessoo xarapheezaa wajjin itti irra teessee hojjettu qaba. Innumti mataa isaatti magaalaa xiqqishuudhaaf yookiin mana magaalaa tokko jechuun hin danda'amu. Konkolaataan kun namni ragaa amma ammaatti nuu kenne naqqamtee akka ittiin dhaqan. Konkolaataa kanaan. Konkolaataa kanaan. Anis sumaan hin galaka. Arramu. Group era maqaan. Wanni raajii isa godhu bishaan irras deema lafarras deema. Kun yoo raajii isan godhu ta'e maaltu raajii godha? Bishaan irras lafarras. Bishaan irras deema lafarras deema. Haga ragaa haga ammaatti arganneetti konkolaataan kuni hara Bishooftuu irratti hara Bishooftuu keessaahu hara yeroo irreechaa irratti irreeffannu sana irratti akka itti fayyadaman. Konkolaachisuu yaalii achirratti akka geeffamte akka achirratti konkolaachifamuudha yaaliin irratti geggeeffame ragaan isaa maatii warra mootii keessaa namni informationii nu kenne jira. Kana gaafa jennu durii achuma Bishooftuu irratti masaraa qaban ture mootii Haile Sillaasee. Amma sababa sana konkolaataan tun achitti tajaajila bishaanirra daaktee bishaanirra deemte jechaadha. Akkuma kana asitti kan argaa jirru kuni baabura furgoo baaburaa lama. Baabura kana
kana kan mukarraa tolfame kana garri caalu mukarraa tolfame kana gararraan isaa biyya Ingilizii biyya dhifama biyya Faransaayii mooticha yookiin pirezidaantii biyya Faransaayii kan duratti yeroo godambaa keessatti naannoo suuraatti isinii kaase mootii Charles de Gaulle yookiin pirezidaantii biyya Faransaayii Charles de Gaulle mootii Haile Sillaaseedha kan kennedha jechaadha. Kennaa guddaadha. Inni lammataa immoo 1954 inni kun immoo mootitti Ingilizii Queen Elizabeth lammaffaa irraa kan bara 1954 akka Itoophiyaatti mootii Haile Sillaaseedha kan kennamedha jechaadha. Nuti wanni fooyyessinee fi haaromsine yoo jiraate minxaafii keessa jiru qofaadha. Halluun isaas asiinis kunis furgoo lammaffaa sunis furgoo lammaffaati soofaa qaba keessaa kunis ammallee akkuma asitti argitan leenca mallattoo asxaa mootichaa fi sirna mootichi ittiin biyya gaggeessaa tureeti. Konkolaataa bifa addaatiin haaromfamtee agarsiisaaf dhiyaatteedha. Konkolaataan kun Delta 88 jedhamti. Delta 88 Oldis Mobile jedha. Barri isiin itti tolfamte bara 1959 Ameerikaatti tolfamte. Masaraatti immoo tajaajilaaf kan oolte illee baruma sanarraayi. Konkolaataan kun maaliidhaaf tajaajilaa turte yoo jedhame keessummoota tokkummaa Afrikaa irratti gamtaa Afrikaa irratti mariidhaaf dhiyaatan. Yeroo sanatti konkolaatota akkanaatiin simatamanii booleerraa gara kutaa isaan itti walgayiidhaaf dhaqanii fi lafa mana hirribaa isaaniitti deddeebisanii ittiin kan turanidha jechaadha. Isheen kun konkolaataa bara 1938 masaraan kana odoo hin taane kan 6 kiiloo yookiin gannata lu'uul jedhamu achitti itti fayyadamaa turanii achirraa garana dhufteedha. Daimler jedhamti biyyi itti tolfamte biyya Ingiliziiti. Konkolaataan tuni mootota muraasatu isii fayyadame. Isheen kun Rolls Royce jedhamti. Moodeelli ishii adda mootichaa fi haadha warraa mootichaattu wal faana ittiin deema. Isaan qofa kan maatiiti private life yookiin konkolaataa maatiin dhuunfaadhaan jiruu dhuunfaa isaanii ittiin gaggeeffatanii jechaadha. Asitti immoo kan agarru konkolaataa ammallee sirni lama yeroo garaagaraa itti fayyadamanidha. Konkolaataan kun Cadillac Fleetwood Limousine jedhama. Barri inni itti tolfame bara 1954 Ameerikaadha. Konkolaataan kun fuulleen isaa xiyyitiin hin rukutu. Xiyyitiin keessa seenu. Bullet proof jedhama. Sirni dargiis itti fayyadame erga sirna mootii booda yeroo sirna mootiitti kan bitame yeroo sirna mootiis itti fayyadamanii jiru. Kuni security hooggantootaatiif yookiin nageenya hooggantootaatiif haala addaatiin kan fayyadaa turteedha. Konkolaataan asitti immoo amma argaa jirru konkolaataa bara 1986 yeroo sirna federaalaa biyya Ameerikaa irraa bitame kan muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii itti fayyadamanidha. Konkolaataan kun akkuma isa sanii Cadillac Fleetwood Limousineedha. Fabrikaanii fi biyyi itti tolfame biyyuma Ameerikaati. Isa bullet proofichaan tokko inni kunis bullet proofidha yookiin immoo xiyyitiin keessa seenu jechaadha. Kun immoo konkolaatuma baruma wal fakkaataa bitame kan garuu muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny itti fayyadamanidha jechaadha. Kanaaf konkolaatonni hamma ammaa isin daawwachiifne konkolaatota sirna masaraa kanatti biyya keenya tajaajilaa turaniif fayyadaa yookiin akka dhimma itti bahamaa kan turan gariin isaanii kan keessummaan simatan gariin isaanii immoo kan maatii isaaniitiin itti fayyadaman gariin isaanii immoo kan sirni lama sirni garagaraa yeroo garagaraatti itti fayyadamee fi hambaa dhalootaaf dabruu qabu ta'anii gariin isaanii immoo kan ammaayyuu
warra yeroo sana konkolaataan biraa bitameerraayyuu biratti faabrikuma isaaniitiitti iyyuu kan hin argamne kan akka Awuraaris duratti dakatti ilaallee suni warra ammatti deebi'amee hin argamne maqaa saniin kan nuti hin arganne ajajaan warra tolfamee fi sadarkaa sirna yeroo sanaatiin xiyyeeffannaa keessa galamee an tolfamanii fi kan masaratti itti fayyadamaa turan akka ta'anidha. Akka waliigalaatti konkolaataan wal qabatee godambaa keenya keessa kan agarsiisaaf dhiyeessine kana garuu immoo konkolaatonni akkuma duratti hambaalee biraati irratti kaafne warri agarsiisaaf dhiyeessine kana haa ta'u malee as jalatti konkolaataa 100 oltu kan yeroo garagaraa agarsiisaaf jijjiirree agarsiisuudhaaf uf dura qopheessinetu jira. Ammaaf garuu kan haarawumanii agarsiisaaf dhiyaatan kanneeni. Toligaa obbo Hasan jalqabarraa kaastanii haga ammaatti waan baay'ee nu daawwachiistanii jirtu. Masaraa kana keessatti wanta argamu daawwachiisanii xumuru jechuun waan hin yaadamnedha. Bakkeenis akkuma arginu dhiyaa jira waan ta'eef guyyaa keessa waan aarsaa nu gootaniif waan nu wajjin turtanii fi maqaa daawwattootaa AMN Plaasiin baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Anillee mana keessanii dhuftanii sagantaa kana hojjettanii uummata biraan nu ga'uu keessaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaanis. Galatooma. Isinis galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii maltuu Finfinnee keenya guyyaa har'aatiin masaraa mootummaa biyyaalessaa sin daawwachiisnedha kan jirru. Godambaa konkolaataan keessatti argamu akkuma kanallee hambaaleen garaagaraa biyyoota garaagaraa irraati biyya keenyaaf gumaachaman hedduun isaanii bakka itti argaman sin daawwachiisneeti kan jirru. Mukeen garaagaraa seenaa qabanilleen akkuma kana gaa waliin ilaalleedha kan jirru. Bakka kana keessa wanti jiru daawwatamee kan dhumamu miti guyyaa tokko keessatti. Kanaaf iyyuu egaa wantoota muraasa sin biraan qaqqabsiisuutiif yaalleedha kan jirru. Amma egaa baay'ee guddukkanaa'eeti kan jiru. Sa'a tokko darbeedha kan jiru. Miidhaginni magaalaa Finfinnee garuu akka dudduuba kootii argitan kana bifa ajaa'ibaatiin galgala eegee immoo numa ba'a. Kan masaraa kanaallee miidhaginni isaa gara galgalaa waan addaati waan waliin turtaniif kabajni keenya irraa kan maddedha. Nagaatti.